Addunyaa sodaachisaa fi fagoo tiiktookii bira hin ga'amne. Dhoksaa tiiktookii fi bara dhumaa. Macaafni qulqulluun maal jedha? Yooyyaa ashama akkam jirtu nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo kun YouTube channel Boonsaa Addisuu guuteetti haaraa yoo ta'an subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa viidiyoowwan nuti yeroo yerootti gadhiisnee akka isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Har'a dhoksaa tiiktookii fi bara dhumaa jechuudhaani akkasumas immoo iccitii gadi fagoo addunyaa sodaachisaa waa'ee tiiktookii bira hin ga'amne isiniif dhiyeessina. TikTok ilaalchisee iccitii isaa baay'ee isa gadi fagoo kan ta'e karoora isa duuba jiru akka armaan gadi isiniif dhiyeessinaa xumura sagantaa keenyatti waliin turaan affeerraa keenya jaralaati. Har'a mata duree yeroo ammaa namoota baay'ee yaachisaa jiru irratti dubbanna. TikTokiin bashannana qofaa moo amantii keenya irratti dhiibbaa qaba? Macaafni qulqulluun TikTok yookaan miidiyaa hawaasaa irratti maal jedha? Macaafni qulqulluun TikTokii maqaa hin waamu garuu qajeelfamoota yeroo hundumaa hojii irra oolan nuuf kenna. Qajeelfamoonni sunis akkamitti teekinooloojii fi miidiyaa hawaasaa akka fayyadamnu nu barsiisu. Tokko, teekinooloojiin ofiitii hamaa miti. Teekinooloojiin kennaa namaaf kenname keessaa tokkodha. Namni akkamitti akka itti fayyadamu irratti hundaa'a malee ofii isaatii cubbuu miti. Namni tokko wangeela lallabuuf itti fayyadamuu danda'a. Namni biraan immoo cubbuu bal'isuuf itti fayyadamuu danda'a. Caqqasa tokkoon isiniif dhiyeessa. Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 2 akkas jedha. Fakkeenya bara isa darbu kana duukaa hin bu'inaa. Jaalalli waaqayyo isa kam akka ta'e gargar baasuudhaaf yaada garaa keessanii haareffachuudhaan of diddiiraa. Jaalalli waaqayyo immoo waan gaarii ta'e, waan isa duratti fudhatamaa ta'e, waan akeeka isaa fiixaan baasus hubachuudha jedha. Tuqaan nuti asitti barannu teekinooloojiin mootummaa waaqayyoo tajaajiluu danda'a. Akkasumas cubbuu babal'isuu danda'a. Qabxii lammaffaan maaliif TikTokiin araada nama qabsiisa? Namoonni hedduun yeroo muraasaaf banaa yookaan fayyadamaa jedhu. Garuu sa'aatii hedduu achirratti fixu. Sababiin isaa viidiyoo dhuma hin qabnetu jira. Bashannana walitti fufiinsa qabutu jira. Sammuu yeroo gabaabaa keessatti kakaasuu danda'a. Nama itti hirkachiisu yookaan maxxansuu danda'a. Caqasa yookaan macaafa qulqulluu keessaatii Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 kaasee akkas jedha. Egaa attamitti akka deddeebitan hariiroo ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsinitti hojjedhaa jedha. Egaa macaafni qulqulluun akkas jedha, waan hundumaa gochuun ni danda'ama garuu wanti hundinuu na hin fayyadu jedha. Yoo TikTokiin si to'ate ati isa hin to'attu. Kan biraanii TikTokii fi bara dhumaa. Macaafni qulqulluun namoonni bara dhumaa keessaa akkam akka ta'an ni dubbata. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasee amma 5tti akkas jedha. Guyyoota gara dhumaatti yeroo sodaachisaan akka dhufu hubadhu. Namoonni warra ofittoo sassatoo, of jajuu, afuufamoo, arrabsitoowwan, warra abboota isaaniif haadhota isaaniif hin abboomamne, galata hin qabne, warra wanta qulqullaa'aadhaan morman hin ta'u, warra jaalala of keessaa hin qabne, warra araara hin jaallanne, warra maqaa namaa balleessan, warra of hin qabne, warra namatti hin madaqne, warra waan gaarii jibban, warra dabarsanii nama kennan, warra eeggannaa hin qabne, warra of arguu dhabuudhaan of bokoksan, waaqayyoon jaallachuu caalaa warra waan isaan gammachiisu jaallatan ta'uuf jiru. Akka bakkeedhaan mul'atutti nama waaqayyoo hin fakkaatu. Humna isaa nama akkasii keessa jiru garuu hin ganu. Warra akkasii irraa fagaadhuu jedha sagaleen waaqayyoo. Namoonni of hin jaallatu, qarshii jaallatu, of tuuluu, of jajuu, waaqayyoof hin ajajamanii bashannana waaqayyoo caalaa jaallatu. Har'a miidiyaa hawaasaa irratti amaloonni kunneen baay'inaan ni mul'atu. Kana jechuun TikTokiin raajii sana guutee jechuu miti. Garuu amala bara dhumaa macaafni ibsee yaadachiisa. Kan biraan namoota si irratti dhiibbaa geessisanii eenyudha? Har'a namoonni hedduun influencerii jedhamanii yaada namoota miiliyoona jijjiiru. Garuu kiristaanonni eenyuun hordofuu qabu? Kiristaanonni Yesuus Kiristoosiin hordofuu qabu. Tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 15 kaasee hanga 17tti akkas jedha. Biyya lafaa yookiis waan biyya lafaa jaallachuutti hin hidhaminaa. Namni tokko biyya lafaa jaallachuutti yoo hidhame waaqayyo abbaa jaallachuun isa keessa hin jiru. Wanti biyya lafaa keessa jiru hundinuu hawwiin foonii, hawwiin ijaas, jireenyaan kooruunis biyya lafaa keessaa hin ba'a malee
abbaa biraa hin ba'u. Biyyi lafaa hawwiin isaas hundinuu in darba. Namni fedha Waaqayyoo raawwatu garuu bara baraan in jiraata jedha. Gaaffii nuti iddoo kanatti of gaafachuu qabnu onneen koo eenyuun guutamaa jira wanta jedhudha. Qabxiin inni kan biraan fi shanaffaan seexanni akkamitti nama caalchisaa kan jedhudha. Yeroo baay'ee seexanni humnaan nama hin weeraru garuu nama hojii hin buuneen bashannanaan fi yeroo qisaasuu irraa fageessa. Sagaleen Waaqayyoo tokkoffaa Phexros boqonnaa 5:8 irratti akkas jedha. Of qabaa dammaqaas seexanni amajaajiin keessan akka leenci yeroo beela'utti aadaa naannootti nama liqimsu barbaade innaannaa jedha. Kiristaanni yeroo hundaa taa'ee kadhannaa dhiisee dubbii Waaqayyoo irraa fagaatu salphaatti ni kufa. Qabxii jaaffaan kiristaanonni miidiyaa hawaasaa akkamitti fayyadamuu qabu. Qajeelfamoota salphaa. Jalqaba kadhadhu yeroo itti dabarsitu murteessi. Qabiyyee Waaqayyoo tumsu hordofi. Guyyaa hunda macaafa qulqulluu dubbisi. Jireenya kee kan nama biraa wajjin hin madaalin. Wangeela qooduuf miidiyaa hawaasaa fayyadami. Macaafni qulqulluun Maatiyos boqonnaa 5:16 irratti akkas jedha. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii abbaa keessan isa Waaqa irraaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu jedhin. Tiiktookiin ofii isaatii mormitoota Kiristoos miti. Bilbillis cubbuu miti. Garuu waan qalbii keenya Waaqayyoo irraa nu fageessu kamiyyuu waaqeffannaa sobaa ta'uu danda'a. Bara dhumaa kana keessatti Waaqayyoo akka dammaqnee jiraannu onnee keenya eegnuu fi ija keenya Yesuus Kiristoos irra kaa'uu nu barbaada. Xumura irrattis yoo viidiyoon kun isin eebbisee laayikii godhaa, sabskiraayibis godhaa, hiriyoota keessaniifis qoodaa. Waaqayyo gooftaan maccaa isin eebbisu. Kanatti aansuudhaan caqasoota macaafa qulqulluu luqqisiiwwanii dubbii kanaaf nu fayyadan muraasa isiniif dhiyeessinaa nu hordofaa. Maatiyos boqonnaa 24:42. Kanaafis gooftaan keessan yoom akka dhufu hin beektan. Dammaqaa. Roomaa boqonnaa 13:11. Yeroo itti duraa mannee caalaas amma guyyaan fayyinaa waan nutti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti hirribaa dammaquun isin irra jiru ta'uu isaa beekaa. Yaaqoob boqonnaa 4:7-8. Yoos harka Waaqayyoo jala of galchaa seexanaan immoo mormaa. Innis isin dhiisee in baqata. Waaqayyotti dhiyaadhaa. Innis isinitti in dhiyaata. Isin warri cubbamoonni harka keessan qulqulleeffadhaa. Isin warri garaa wallaalamii garaa keessan qulqulleeffadhaa. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 4:23. Wanti jireenyaaf barbaachisu yaada garaa keessaa waan ba'uuf yaada kee beessa godhee eeggadhu. Galaatiyaa boqonnaa 5:22-23. Iji hojii hafuuraa immoo jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, gaarummaa, arjummaa, amanamummaa, garraamummaadha. Of dhowwuudhas. Egaa seerri isaan kanaan mormu hin jiru.